ijoollee shamaraa ka eenyummaan siin beekamne awraa qullaa fuutanii sheeka biratti hiitanii gadhiiftan poostii gootan. Laakiin rabbii keessan sodaadha. Rabbii isin uume sodaadha. Namni wanni isin gorsaa jiru waan kana jibbaadhaafi. Namni wanni isin gorsuuf waan fofokkataa jibbuufi. Isinoo waan fokkataa fuutanii yeroo nama biratti hiitan khaliqa keessan hin sodaattanii, rabbii keessan hin sodaattanii. Faayidaa dhuunfaa keessanii hin ilaalina. Faayidaa dhuunfaa ofii qofa ilaalina. Faayidaa dhuunfaa qofitee ilaalina. Waan itti fayyadamtan fooliiwwan kiyya naafa guddatuu qofa ilaalina. Kabaja namaa ilaala. Ixtiraama namaa ilaala. Namni ixtiraama namaaf hin goone rabbi ixtiraama siif hin godhu. Wallahi rabbi ixtiraama siif hin godhu. Xinneenya sirra kaa sirrallee. Atilleen xinneenyuma argatta kabajan argattu. Maaliif namaaf kabaja hin qabdu? Namni namaaf kabaja hin qabne kabajan qabu ofii isaatiif. Namni ilaalcha gaarii namaaf hin qabne, fuula gaarii namaaf hin qabne, fuulli gaarii isaaf hin jiru. Aljazaa'u min jinsil amali akkuma jedhan sani bar jazaan wamati namaaf gooteen si deebiti. Yoo waan gaarii namaaf dabarsite wama gaarii siif oola rabbiin. Yoo waan sharrii namaaf dabarsite immoo sharruma sana siif oola. Kanaaf obboleewwan koo viidiyoo namaa murtanii waan dhuunfaatti ittiin fayyadamina. Viidiyoo namaa murtanii suuraa ijoollee awraa suuraa qullaa ijoollee fuutanii sheekoo yookiin nama waa dabarsu nama khayrii isinii dhaamu nama nasiyaa waa tokko isinii dhaamu amma yeroo isin viidiyoo ijoollee shamaraa qullaa teessu yookiin ijoollee laayivii waraabdu fuutanii sheekolii yookiin nama waa isinii dabarsu tokko biratti yoo hiitan jaalala moo jibba namsanii qabuu mul'isaa jirtan. Mee kanuma qofa naaf hima. Kataba as jalatti isin ilaala. Yeroo viidiyoo namaa irratti murtanii geessitanii suuraa awraa suuraa ijoollee shamarranii isi iyyuu gorsuutti jirra akkamitti suuraa awraa fuutanii nama biratti hiitan. Jaraafuu dhaamuutti jirra. Duwwaa kana yoo fuutee duwwaa kana poostii goote yoo duwwaa kana osoo waan tokko biratti hin hidhin fuutee namsaniif yaa akhiisitu badii waan akkasitti jira jettee yoo namsaniif ergite kun maasha Allah tabaarakallah. Laakiin suuraan awraa fuutee immoo nama biratti yoo hiitu jaalala namsanii qabdu mul'isaa jirtamoo jibbaa namsanii qabdu mul'isaa jirtamoo waan san namarraa jibbiteetuma namsan jibbaa namsanii qabdu fiddee nama san biratti hidhaa jirtamoo san siif rabbii keetu wal beeka jechaadha. Waan ati waan akkasii dabarsituuf waan ati suuraa awraa fuutee nama biratti hiituuf waan wallahi an ofii kooti yeroo tokko tokko ilaaleetiin wanni isasin yeroo sheekh ana waar rabbi jazaa isaanii akafalu namni miidiyaa kanarra durirraa ilaa amma ijoollee keenya cinaa dhaabbatee gaaffii deebiillee ta'u gorsa gaggaariillee ta'u sheekh ana waar yeroo tokko dadhabee osoo hin jedhin durirraa kaasanii ilaa har'aa gorsa ajaa'ibaa dabarsaa jiran. Laakiin yeroo suuraa isaanii bira gadi fuutanii yuutuubiidhaan fayyadamuu jettanii suuraa ijoollee shamaraa fuutanii itti namuma namni beekaa isinii jedhu kana fuutaniituma achirra wanni godhaa jirtan hin maxxansina. Wallahi kun jibbaa namaa mul'isuudha. Jaalala osoo hin taane kun jibbaa namaa mul'isuudha. Ani hammallee ta'u maqaa rabbii guddaatiin isinirra kaayan viidiyoo namni waraabe tokko angama kootiin isinitti himadha. Viidiyoo na waraabu tokko fuutanii suuraa dhuunfaa tokko namni na biratti hiitan rabbii guddaa birattiin isin gaafachuu ta'a. Rabbii guddaa birattiin isin gaafachuu ta'a. Gaafa tokko tokkoon qabrii gadi kaahamnu san gaafasin isin gaafachuu ta'a. Idni isiniin goone nam tokkoof. Duwwaa yoo dabarsitan idni isinii godhu. Akkasitti yoo dabarsitan idni isinii godhu. Hundinuu waan abbaan isinirraan jaallanne isin dhuunfaa keessaniif godhaa jirtan akhiraa keessanii qopheeffadha waan jettan. Abbaan sun hin jaallatu waan abbaan hin jaallanne hojjetaa jirtan waan ta'eef. Duwwaa akkasitti yoo fuutanii nasihaa nam tokkoof ooltan siifillee ajirii qaba. Nama ati ergite suniifillee dallansuun ta'u garuu suuraa fuutee qanabbartee yeroo namatti ergitu kun khayriillee miti. Sharrummaa namaa mul'isa jechaadha. Maaliif dhimma dhuunfaa yookiin mathalan jimmaa fi arsii ka'ee wallaba yookiin laayivii walirratti waraabdu. Namni kun
jimmaaf jedhee miti arsiif jedhee miti kan inni gorsa tokko isiniif dabarsu isinuma hundaaf warra siyaasaan karaa diinirraa isin dagachiise dhiisa wanni kun jannata isiniin bittu jahannam isin naquu deemtii jedhee namni kun yoo waa'ee nasihaa keessan isiniif oole yeroo sanitti jimma fuudhee arsii irratti hidheeti siif jedhamaa jira jechuu akkasitti gadhiisa namni sun eenyu balaaleffata deebisee sheeytichi kun nuuf jedhaa jira jechuu abbaa sanitillee sannii bade lakki sheeyni saniif hin jenne ati jimma arsii jechuu fi miti kan inni gorsa siif dabarsu hunda nama jimmallee haa ta'u eessayyuu haa ta'u nama muslima jedhame tokko bakka fedhellee haa ta'u gorsa jeeneraaliitti waliigalatti kan inni isiniif dabarsaa jiru malee dhuunfaa tokkoo miti jechaan kanaaf yaa obboleettii kan koo yaa obboleessa koo khayrii namni siif dabarsu ka keessaa jaallattu fudhadhuuti akkasuma duwwaadhuma akkasii namaa dabarsi suuraa nam tokkoo biratti hin hidhin suuraa nam tokkoo biratti hidhanii namaaf hin dabarsina maal irraa argatu suuraa namaa hidhuuf isa gadhiise isa laayivii bahee waraabeeyyuu faayidaa tokko hin arganne abbo ijoollee keenya shamarran ol bahanii laayivii waraabanuu jaraafuu faayidaa hin qabu jara yoo hin fayyanne yeroo fiddanii nama jaraaf nasihaa godhuu fi suuraa wal biratti akkanaaf baddanummoo kun jaalala miti